Maqaba kanelma kana fura gulgulu waaqa tokkoon ameen kabajamtootaa fi jaallatamtoota miseensota waldaa duukaa bu'ootaa biyya alaas biyya keessaas kan jirtan akkasuma tajaajila waldaa duukaa bu'ootaa kan jaallattanii fi kan deeggartan hunduma keessan iyyuu baga kabaja ayyaana hundeeffama waldaa duukaa bu'ootaa waggaa 8ffaa isa Dubaay keessatti miseensota waldaa duukaa bu'ootaa Dubaay jiraniin kabajamee ooleen isin gahe nu gahe. Hundeeffamni waldaa duukaa bu'ootaa waggaa 8ffaa Dubaay keessatti sadaasa bulii 13 ji'a sadaffaa bara 2012 bifa ho'aa ta'een kabajameera. Kanas sababa godhachuutiin walaloo mata duree kaayyoon kee dhugaadha jedhuun kan waliin turu ta'a. Kan isin wajjin turu Gannat yookaan Walatta Gabri'eel toora Facebookiitiin yeroo isaan gammachiis. Kaayyoon kee dhugaadha. Amantiin abbootaa kan bara raajotaa lallabni bartootaa kan duukaa bu'ootaa fayyina keenya fannifamuun gooftaa maaliif badee hafaa lubbuun amantootaa. Afaan beekuu dhabuun baay'een miidhamanii ifarraa maqanii dukkana seenanii kan isaan masakuu hin turre isaan tolchee waldaan duukaa bu'ootaa dhufee isaan oolchee. Biyya ormaa irratti walitti nu qabdee waggaa 8ffaa kabajuuf dhaqqabdee milkii jiruu keenyaa baga kan kee taanee baga gammaddanii baga gammannee fedha waaqayyootiin walitti qabamne nama tokko lamaan kumaatama taanee qorumsa hedduu keessaa qaxxaamuree dhufee shirri diinni xaxuus waaqayyoon ni kufee. Biyya laaf keessatti dameen babal'atee jirmisaas waaqayyoon hundeensaas jabaatee rooboo jenna har'aa egaa baay'anneerraa dukkana mulqinee ifa uffanneerraa. Handhuura Finfinnee teessoo isaa godhatee bakka jirru dhufee du'a nu oolfatee meeqa keenya ture kan qabamee badee addunyaa cubbuutti waldaan duukaa bu'ootaa dafee nu ceesisee jireenya lubbuutti. Aadaa afaan keenyaa mana amantaa dhabne aadaa afaan keenyaa mana amantaa dhabne aadaa afaan keenyaa mana amantaa dhabne isa keenya ta'ee nu kan ormaa seenee gallakkisnee baanee yoo dukkana gallu isa keenya ta'ee yommuu nuti wallaallu afaan aadaa fi seenaa qooqa keenyan barree amantaadhaan wajjin akka waliin tuqnee nu tooreef agarree. Du'aa ka'uu gooftaa kan sabaaf labsitee seexanaaf miltoosaa kan abdii cabsitee baras Phexrosin gaabbiif dammaqsitee nuuf iyyiteem lukkuun hirriba akka kaanu kan amantaa gannees boonyi akka deebinu kochoo ishee rukuttee iyyaabbatachiistee warra of dagannees of nu yaadachiistee nuuf lukkuun Phexros kunoo waldaa keenyaa ati nuuf eebbisii kottu uumaa keenyaa. Sababa afaaniin waaqayyoon wallaalee filatee waan fafaa namni maaliif badaa maaliif badee hafaa jedhee iyya lukkuun waldaan duukaa bu'ootaa cululleerraa eegii nuuf tiksi yaa gooftaa. Nuuf iyya kaa lukkuun kannees bari'ee iftiddootti deebi'ee dukkana ari'ee ammas iyyi lukkuu yaashee qooqa qaraa sagalee kee toltuu hedduut eegaa jira. Kanaafuu ammallee daddabanii iyyi hirribaa dammaqee akka ka'u biyyi namni addunyaa kanaaf dhugaarraa fagaatee baay'een ba'ee fiigaa fannoo gooftaa gatee.
dursee akkanyaanne waraabessi yuusee waaqattaa deebi'uu mimmaansaa buusee akka gandan deemne mana waaqaa baanee akka horman soorree kan nu sooru gannee abjuu waaqan alaa iyyiin irraa maksii rafaa akkan turree waa'ii nu dammaqsii iyyi waaldaa keenya irriba cubburraa gama keen qulluufnaa aada afaan keenya si keessatti argina amantaan jabaannee si'iin beela baana hangandara lafaatti akka dhugaa bahanu biyyaa izaawotaatti akka ragaa taanu walakkaa duwwaa xoofoo hundeessinee biyya amantaan qabne kunoo mi'eessine hangandara lafaatti akka dhugaa baanu biyyaa izaawotaatti akka ragaa taanu walakkaa duwwaa xoofoo hundeessinee biyya amantiin qabne kunoo mi'eessine maqaa qulqullootaan xoofoo bu'uureessaa hamma beektaniin baraa wal barsiisaa jedhee waaldaan keenya finfinnee bilbilee sin wajjin jirra ammaminaa ijoollee gamtaa keessan cimsaa obbolaa koo adaraa diinni nu kuffisuuf muratee ka'eera yoo tokko ijaaruu falkan guyyaa kaatu kun immoo diiguudhaaf halkan mari'atu sodaatiin waldaa keenyaatu maa hin taatu waaqatti hundeessee yaada namaan miti hojii kee hojjedhu hedduu si eegaati waca simbirrootaaf yuusa waraabessaa dhaabbatteen gaafatiin maaliidha hiikni isaa hunduu afaan yoo cugaabbanee waan baateef hojjedhu ni galta bu'aanii ijoolleen kee dhufnee waadaa kee galleerraa qaawwan kee mul'atu nu si bira jirraa dameen kee baay'atee sichi kan dagaagu waaqatti ijaare eenyuyyuu sin diigu dameen kee baay'atee sichi kan dagaagu waaqatti ijaare eenyuyyuu sin diigu baganuuf dhalattee waggaa 8 guuttee ijoolleen kees kabajaaf Dubaayitti wal waamtee bagageessi jetti ibsaa qabsiifattee waggaa 9ffaadhaaf hawwii gaarii ibsitee akkuma sin gahee waggaa 8 waggaa 9ffaanii sinaa gahu waaqni eegumsa ergamootaa waadaan qulqullootaa araarsummaan dubroo maariyaam haadha gooftaa waadaan aarsaa tulaa kan wareegamtootaa akka daawwatuu fi waldaa duuka bootaa nuuf akka baay'atu suuqni qulqullootaa nu eegii nu tiksii yaa waaqa abbootaa dhuma keenya tolchi nu yaadadhu gooftaa dhuma keenya tolchi nu yaadadhu gooftaa Amen. Galanni waaqayyoof haa ta'u.